oduu ijootina isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasim. Waraanni bilisummaa Oromoo Koonyaan Harargee Lixaa lolatti banaa walitti fufinsaan waraana Bilxiginnaa waliin taasisaa turan injifannoo jabaa argachuu beeksise. Iddoowwan lolli kun tibbanaa bal'inaan keessatti gaggeeffamaa ture keessaa aanaan mi'eessoo tokko. Aanaa mi'eessoo Araddaalee Dibaalaa Deemaa fi Kinteerii Jaamanitti lola jabaa kamisa dabre eegalee guyyoota sadiif walitti fufinsaan taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argatee jiru. Miseensonni Cibraa Elamoo Qilxuu OMN fi yaada isaanii kanneen lola aanichatti gaggeeffameen ajajoota waraanaa dabalatee waraana mootummaa 50 kan ta'an ajjeefamu, hedduun madaa'uu fi poolisii federaalaa 5 fi akkasuma meeshaalee waraanaa hedduun booji'amu OMN itti himanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaalee Gubbaa Qorichaa fi Gumbii Bordoddeetti lolli jabaan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu kan ibse wayita ta'u lola gaggeeffameef injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif baha Oromiyaa galmeessuu ibse kana ilaalchisuun gama mootummaatiin deebiin kennama hin jiru. Salaalee aanaa Dagamitti waraanni mootummaa saamicha nurratti raawwachaa jira jedhu qonnaan bultoonni humnoota mootummaa bobbaasuun manni jalaa gubachuu, midhaanii fi qabeenyi beeladaa akkasuma jalaa saamamuu dubbatu maatiin ganda yaayyaa haroo keessaa OMN dubbise. Ijoo keenya gama biraatiin bara 2022tti diinagdeen addunyaa yeroo jalqabaaf doolaaratti tiriiliyoona 100 caaluu fi jaame. Raagni garee biyya British Consultancy Survey akka mul'isutti oomishni diinagdee addunyaa bara 2022tti yeroo jalqabaaf doolaaratti tiriiliyoona 100 gahuu danda'a. Bu'uura garee kanaatiin bara 2030tti Chaayinaan dursummaa diinagdee addunyaa Ameerikaa fudhachuu dandeessii jedhamaa jira. Liibiyaatti baqattoonni ammallee haala hammaataa keessa jirra jechaa jiru. Baqattoonni kun biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Suudaan fi Somaaliyaa irraa warra achi jiranidha. Liibiyaatti filannoon dheerachuu wajjin wal qabatee yaaddoon kan jiru yoo ta'u, sababa kanaan baqattoonni sodaa akka qaban himatu. Abiy Ahmed aangoo dhuunfaaf jecha Itoophiyaa dirree biyyoonni bahaa jiddu galeessaan faayidaa isaaniif jecha keessatti taphatan taasisaa akka jiru Profeesar Alex Dewal ibsani. Waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi dirooniiwwan waraanaa ilaalchisee beektonni fi xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa yaadaa fi xiinxala isaanii kennaatii jiru. Hayyoota kanneen keessaa tokko kan ta'anii fi dhimmoota Itoophiyaa xiinxaluun kan beekaman Profeesar Alex Dewal tibbana xiinxala bal'aa taasisuun Abiy Ahmed aangoo dhuunfaa isaa tiifachuuf jecha adeemsatti hordofaa jiru dararaa fi dhumaatii lammiilee biyyattii dheeressuu malee Itoophiyaa gara nagaa fi tasgabbii waraanaatti ceesisuu hin danda'u jedhan. Hayyeen daawwattoota OMN oduun ijoon isaatii tanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyattaan idilee keessatti istiidiyoo lolatti banaa walitti fufinsaan waraana Bilxiginnaa waliin taasisaa turan injifannoo jabaa argachuu beeksise. Iddoowwan lolli kun tibbanaa bal'inaan keessatti gaggeeffamaa ture keessaa aanaan mi'eessoo tokko. Aanaa mi'eessoo Araddaalee Dibaalaa Deemaa fi Kinteerii Jaamanitti lola jabaa kamisa dabre eegalee guyyoota sadiif walitti fufinsaan taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argatee jiru. Miseensonni Cibraa Elamoo Qilxuu OMN fi yaada isaanii kanneen lola aanichatti gaggeeffameen ajajoota waraanaa dabalatee waraana mootummaa 50 kan ta'an ajjeefamu, hedduun madaa'uu fi poolisii federaalaa 5 fi akkasuma meeshaalee waraanaa hedduun booji'amu OMN itti himanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaalee Gubbaa Qorichaa fi Gumbii Bordoddeetti lolli jabaan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu kan ibse wayita ta'u lola gaggeeffameef injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif baha Oromiyaa galmeessuu ibse kana ilaalchisuun gama mootummaatiin deebiin kennama hin jiru. Salaalee aanaa Dagamitti waraanni mootummaa saamicha nurratti raawwachaa jira jedhu qonnaan bultoonni humnoota mootummaa bobbaasuun manni jalaa gubachuu, midhaanii fi qabeenyi beeladaa akkasuma jalaa saamamuu dubbatu maatiin ganda yaayyaa haroo keessaa OMN dubbise. Ijoo keenya gama biraatiin bara 2022tti diinagdeen addunyaa yeroo jalqabaaf doolaaratti tiriiliyoona 100 caaluu fi jaame. Raagni garee biyya British Consultancy Survey akka mul'isutti oomishni diinagdee addunyaa bara 2022tti yeroo jalqabaaf doolaaratti tiriiliyoona 100 gahuu danda'a. Bu'uura garee kanaatiin bara 2030tti Chaayinaan dursummaa diinagdee addunyaa Ameerikaa fudhachuu dandeessii jedhamaa jira.
Liibiyaatti baqattoonni ammallee haala hammaataa keessa jirra jechaa jiru. Baqattoonni kun biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Suudaan fi Somaaliyaa irraa warra achi jiranidha. Liibiyaatti filannoon dheerachuu wajjin wal qabatee yaaddoon kan jiru yoo ta'u, sababa kanaan baqattoonni sodaa akka qaban himatu. Abiy Ahmed aangoo dhuunfaaf jecha Itoophiyaa dirree biyyoonni bahaa jiddu galeessaan faayidaa isaaniif jecha keessatti taphatan taasisaa akka jiru Profeesar Alex Dewal ibsani. Waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi dirooniiwwan waraanaa ilaalchisee beektonni fi xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa yaadaa fi xiinxala isaanii kennaatii jiru. Hayyoota kanneen keessaa tokko kan ta'anii fi dhimmoota Itoophiyaa xiinxaluun kan beekaman Profeesar Alex Dewal tibbana xiinxala bal'aa taasisuun Abiy Ahmed aangoo dhuunfaa isaa tiifachuuf jecha adeemsatti hordofaa jiru dararaa fi dhumaatii lammiilee biyyattii dheeressuu malee Itoophiyaa gara nagaa fi tasgabbii waraanaatti ceesisuu hin danda'u jedhan. Hayyaan daawwattoota OMN oduun ijoon isaatii tanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hoonirraa galgala kan isiniif dabrutaa gama kiyyaan nagaatti.